caffee saakoo jennee guyyaa irraa kan calqabnuuf maaliif kan keessoo isaa irrattinna saniin dursa kabajamtoonni jaalatamtoonni miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala Finfinnee irraas naannaa Finfinnee Shaggarsiitii irraas akkasumas Oromiyaa irraa godinaalee adda addaa jira warri dhuftan isin argaa jira warri aggaaruus kan dhuftan jirtu warri fagoo irrattis baga dhuftanii anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jedhanidha. Koreewwan aarsaa kaffalanii asitti na wajjin jiran Komishinara Hojii Gamtaa Itoophiyaadha. Obbo Biraanuu dhufeera. Daayirikteera gurmaa'inaaf babal'ina qusannoof liqii nu biratti argamu isaatii haamileen haalaan dhaafidha. Saniin darbee kabajamtoonni fi jaalatamtoonni qaamoleen inni ilaallatu martu keessan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jecha baga nagaan nu eegdanis jecha kabajamoo Obbo Biraanuu kara waltajjiitti affeeree ergaa gabaabduu nu dabarsanii waltajjii keenya qabannee keessoo ajenda qabiyyee marii keenya sirriitti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Ani gama kiyyaan galatooma ulfaadhaa irra deebi'uudha. Waldaa kana bifa kanaan dargaggeessi amma kana baay'atu dargaggeessa Oromoos ta'ee I hope akkan hubadhutti hubannoo isaa qabutti dargaggoota Oromoon alas kan jiru akka biyya kanaatti mallattoo guddaa dargaggeessaaf kan ta'uu danda'u waldaa guddaa kanatti dhaabbatee dhugaa dubbachuudhaaf waldaan kun yeroo dhaabbatu akka Komishinii Waldaa Hojii Gamtaatti odeeffannoo isaa qaba, qubas qaba. Shakkiiwwan adda addaatu ture as keessa. Qaamuma hoogganuma waldoolee kana keessa warra hooggannurraa shakkii adda addaatu ture. Waldaan kun itti fufuu bifa jedhamu kanaan akkuma waraqaa irratti taa'ee kanatti dhuguma bu'aa fidamuun fiduu siyaasa fakkaataas warri jedhan jiru. Dhuguma dinagdeen fidamuun fiduu waan jedhu waan baay'ee ture dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'uti garuu waldichi akka waldaatti akka beekamtii argatu erga ta'ee booda dhawaataan hubannoowwan uumamaa dhufeen keessumaayyuu immoo namoonni warri waldaa kana hoogganan koomitimentii isaan qabanii fi onneen isaan keessa jiru baay'ee ol ka'aa waan ta'eef waltajjiiwwan gurguddaa jiru irrattis faayidaa waldaa kanaa ibsaa dhawaatuma hubatamaa dhufee jira. Akkuma jedhame yoo as keessatti dhuguma dinagdee dargaggoota Oromoo furuu keessatti waldaan kun bu'a qabeessa akka ta'ee fi bu'aa fiduus akka danda'amu adeemsuma keessa hubatamaa dhufee jechuudha. Waldoota adda duree jedhaman keessatti dhufee jira jechaadha yeroo gabaabaa kana keessatti. Akka biyya kanaatti muuxannoo guddaa hiraa jira. Haa ta'u garuu akka Afrikaattis immoo muuxannoo guddaa waldaa heeru ta'a jedhee yaada. Isa kanaaf egaa wal hubachuun baay'ee murteessaa ta'a. Waldaan hojii gamtaadhaa hundeeffamni isaa yoo hundeeffamu seera qaba, labsii qaba, adeemsa qaba. Akkasumas karoora gabaabaa dheeraa fi gabaabaa jiddugalaaf dheeraa baafachuu qaba. Akkasumas immoo qo'annoof qorannoo bu'a qabeessummaa hundeeffama waldaa tokkoo gaggeessuun dirqama jechaadha. Qaboo yaa'ii hundeeffama saakoo tokkoo dirqama murteessaadha. Hundeeffama yoo jennu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa har'a hundeeffamaadha miti. Waggaa afuraffaasaa qabatee jira. Waggaa afur guutuudhaaf ji'a 5 nu hafa jechaadha. Yeroo ammaa kanatti ji'a 5 nu hafa waggaa afur guutuudhaaf. Amma immoo propozaaliin mana jireenyaa hojjetamee mirkanaa'itoo adeemsi isaa sadarkaadhaan daandii qabatee deemaa dhufuusaa propozaalii keessoo isaa isin ibsuu baannurree diizaaniin sirriitti hojjetamee harka 2-3 fooyya'ina argatee bifa kanaan mirkanaa'ee chaappaadhaanis irratti boqateetoo lafatti gadi bu'amee jira. Asmanasittis diizaanii kana warri nagarre baga gammaddan isiniin jechuun barbaannan. Waldaa hojii gamtaa jedhamu waldaa bu'uuraa qonnaan bulaadha baay'een keenya ijoollee qote bulaati. Waldaa bu'uuraa jennu gandarratti kan beeknu sanidha miti jechaadha. Waldaa hojii gamtaa jedhamu waldaa bu'uuraati miti, waldaa yuunitii miti. Kanaaf waldaan hojii gamtaa waliigalaa hoggaa jedhamu qonna irratti hirmaata, barnoota irratti hirmaata, ijaarsa manneen irratti hirmaata. Akkasumas immoo turizimiidhaan wal qabatee hoteela irratti hirmaata. Waan hojjetamuu qabu hundasaa
hojii gadaanarraa aga hojii ol aanaatitti ni hojjetaa jechaadha. Garaagarummaan peellisii fi aaksiyooniif sheer kaampaanii kooppareetiifiidha. Afran isaaniitu garaagarummaa bal'aa qabu jechaadha. Kooppareetiifiin labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa'a akkaataan ijaarama waldaadhaa. Kana sirriitti ni beektu yeroo baay'ee isaa. Egaa labsii kana keessatti ራስ አገዝ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር በሚል ነው የተቀመጠው። ራስ አገዝ ጋራ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር ከ1953 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2000 አሁን ባለንበት ድረስ አዋጁ አሁንም እየተሻሻለ ናለ። እስከዚህ ድረስ ራስ አገዝ ጋራ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር በአዋጅና አዋጅ ነው ሲቋቋም የነበረው ማለት ነው። ይሄን ተከትሎ ግን ቆጠባና ብድር እንዲሁም ገንዘብ ቆጠባና ብድር ደግሞ ልዩነት አላቸው። ገንዘብ ቆጠባና ብድርና ቆጠባና ብድር ልዩነት አለው። ገንዘብ ቆጠባና ብድር ብቻ ብለን ከመሰረት ነው ገንዘብና ገንዘብን ብቻ ላይ ነው ፍሬም አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ይፈሰኝ ታጅራ ቁሰኖፍ ልቂ ቆፎ ጀንሞ ዋን ሄዱፍ ቁሳም ሰማ ይቻል ኢማመነ ጅረኛ ቁሰኖ jalqabsiis ne jira tanan dur jalqabsiisne miti jalqabsiisne lammaffaa barnootaaf qusachuun hin jira konkolaataa bitachuuf qusachuun jira daldalatti galuuf qusachuun hin jira ji'a afur qusatte ji'a afurtti persentii 30 qusatte barbaachisummaa liqii dhibba keessaa dhibbaatti barbaaddu san keessaa persentii 30 qusatte persentii 70 liqeeffattaa jechaadha. akkaataan dhala isaatis akkaataa ittiin nu irratti walii galuutin waldaan irratti walii galuutin baankiidhaa gadi dhala baankiitii gadi gama biraatiin qusannoof liqii saakoo kophaatti of danda'ee jalaan hoo magarfanne malee tokkoffaa faayinanshaal piroobleemiin nu qunnamuu danda'a waan ta'eef asumaasitti maal gochuu qabna short cut gabaabatti ofirraa kutuu rakkoo maali ofirraa kun rakkoo maalaqaa ofirraa kutuu qabdu moo qabdan iyyeetti taate ilaalcha iyyummaa qabattee kiisii kee yoommeftee walumatti deddeebinee yoo rakkoo keessa deemne rakkoo faarsine rakkoon duraa hin kaatu ችግርን ማሞገስ አልወድም እኔ ከነ ችግር ጀግንነቴን ነው ማሞገስ የሚወደው ጎቱማ ከሰን ለብሰችሁ ቀብጡ ባይዛዌ ከነ ሲርት እየሰታተው ድርቱ ድሩማ ከ ለብሰት ኢሰሰን ቀበተ ማለ እዩማ ዳኒ ማሊ ዳጀተታነን ጭናቸ ከተው ቀቻ ጅራተ ማለ ጎንጉመ ነርገቱ አጭ ከሳ ጨልቀበ ማልቱ ባውቀበ ወነን በርባዲ አርጋችሁን ድራ ማሊናን አጭ ከሳ ባውቀበ ኢላልቻን አጭ ከሳ ባውቀምና ይቻላል ከናፍ ቁሰኖፍ ሊቂን ቡአኒሳ fayyadamni isaa maali kan jedhu ana caala ogummaadhaan isaan hin jiru nuti labsiidha dubbisne nuti fayyadama laalle nuti mul'ata laalle mul'ata kaayyoo galma yoon qabaanne hundeeffamni dhaaba tokko gatiin qabu kun sadeen isaaniitu barbaachisaadha moo barbaachisaa miti biyya alaatirraa tanaan dura akkuma miidiyaa keenya irrattis qaamoleen as dhufan agartan asuma keessatti walii galtee kan goone American General Supply Chain Dr. Eric suurri isaa akkuma achirratti argitan dhufanii tanaan dura walii galtee goonee jirra fandii akka nuuf godhan maal irratti waan sadi irratti tokko caffee eco resort irratti lammaffaa mana barumsaa caffee school irratti amma magaalaa Leemman irratti hektaara tokko irratti almost calqabnee jirra jechaadha akkasumas imma mana jireenyaa irratti imma mana jireenyaa dooraalli amma ol ka'ee jira isa kanaan wal qabatee waldaan dargaggoota caffeedha cal jedhee nama abdannee qofa taa'uudhaan mana inni ijaarranna jechuun hin danda'ama sheerii tanaan dura waldaa kana hundeessineetiin 10,000 saniin ijaarrachuun hin danda'ama waan hedduutu ijaaramaa jira mati waan nama ajaa'ibsiisu mati kan ijaaraa jiru mati suni hundi isaatiiyyuu dhaqee qabeenya tokko kolaatiraalii keenya tokkodha hundi isaa kaartaadhaan kan ijaarranne jechaadha hundi isaa bakka jiru kamisaati irratti iyyuu waan boruuf dafnee itti fayyadamnu product kan itti goonu
Kanaatiif iyyuu aga danda'ama ta'een jabaannee cimnee deemuu qabna. Dhimma mana jireenyaatti wal qabatee parsantii 100 keessaa 87tti ol siqsinee jirra jechaadha. Yeroo ammaa kan raawwii argachuudhaaf parsantii meeqa irra geenye? 87 irra jirra. Isa kanaaf maal barbaachisaadha? Qusannoof liqiidhaan maddeen cimsachuun murteessaadha moo murteessaa miti? Wanni Shaggarii fi Finfinnee qofa yaamneef warra Oromiyaa godinaalee kaan Kamisee, Bulee Horaa warreen fagoo jiran qaamaan itti bu'uu qabnaa jenneeti. Nutu qaamaan dhaquu qabna. Namni 200 dhufuurra namni tokko bu'uu qaba moo qabu? Bifa saniin deemna. Wannoo kana fayyanni isaa maal fakkaata? Akkamitti deemama kan jedhamu kabajamoon obbo Biraanuun sirriitti isiniif ibsu gabaabsanii ሰንቦዳ ህብረት ስራ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ከዚህ በፊት ኤክሰርሳይዝ ስላደረጋችሁ ለእናንተ አዲስ ይሆናል ብዬ አላስብም። ነገር ግን ይሄ የገንዘብ ቁጠባና ብድር የህብረት ስራ ማህበራት እንደውም ገንዘብ የምትለው ቃል ያው እየተለመደች ስለመጣ እንጂ አሁን ባለው አሰራር መሰረት ቁጠባና ብድር ነው የሚባለው። ለምንድን ነው ያ የሆነው? በአዋጅ ላይ ቀይረናል። ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚቆጠበው ሌላም ተጨማሪ ነገሮች ሰው ካለው እህልም ሊቆጥብ ይችላል የሚችል ከሆነ አቅሙ ፍየልም የሚቆጥቡ አሉ። አሁን ወደ አርብቶ አደሩ ከሄዳችሁ ፍየል በግ የሚቆጥቡ አሉ፣ ይቆጥባሉ ያላቸው እነሱ በባህላቸው ምን መሰላችሁ 100 ብር ቆጥብ ከምትለውና አንድ ፍየል ቆጥብ ከምትል የትኛው ይሻላል የሚለውን የሆነ ጥናት ተደርጎ ነበርና 100 ብር ከኪሱ ከሚያወጣ አንድ በግ ጎትቶ ለህብረት ስራ ማህበሩ መስጠትን የሚፈልግ ወይም የሚወድ ህብረተሰብ ክፍል አለ። ይሄ ባህል ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምናልባት ሆላቶ ቆጅቹን አረጉ ቀርሺ እንሳ ባየ ተውደንዳ አብዲ ኦካሬ ቶክ ኢዶሳኒት ምናልባት ኮሚሽን ተውደንዳ ብረዲ በቶኮ ቁሰድ የቹፊ ሬቶ ቁሰድ የቹን ገራገሩማንሳ ኢሳፍ ፍለኖሳ ይላልቱ ሬሰንት ሰልባታ አይደል ከናፍ ማልጎኔ ኢሳ ማለቀ ኢዱሳና ዲስኔቱ ቁሰኖፍ ልቃ ጀነኒ ከናፍ ጎሳ ወልዶታ ኬሳ ቶኮ ተኤ ቁሰኖፍ ልቃን ጎሳ ወልዶታ ኬሳ ቶኮ ተኤ ባንኪ ሰልባ ኦካን ባንኪ ሰሰልባ ሚሴንሳፍ ካንከኑ ጀቹ ሄግኒሳ ካኑማን ብራሚት አነስተኛ የፋይናንስ አገልግሎት ለህብረተሰቡ የሚሰጥ ተቋም ማለት ነው። ግን ህብረት ስራ ነው። ህብረት ስራ ብዙ አይነት ነው። ሰዎች በፍላጎታቸው ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ባለበት ሁኔታ ብናይ በሚሊተሪ ዘርፍ ብቻ ነው ሰው በህብረት ስራ ያልተደራጀበት። ኢመርጅ ሲያደርግ ሳይንሱ ከተጀመረባቸው ውስጥ አንዱ ደግሞ የነዚህ የቁጠባና ብድር ስራ ማህበራት አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዱኛ ረታም የሮማ ከነ ቢይ ቁሰኖፍ ሊቃን ከሰት ኤክሰርሳይዝ እንታን ሂንጅሩ ወረ ዲነግዴዳን ጉደተን ይሳተው ወረ ጉደቻ ጅረን ይሳተው ወረን ጉደነ ይሳተው ሁንዱማ ከሰት ሲስተም ንኩን የሮማ ከነ ቡአጉር ጉዳ ከና ጅራ አሙ ፈከኞ ፍረተን ና ቢዮተ ጉደተን ጀራማና ነካ አሜሪካ ኩንፋ ሲስተም ወልዳ ገምታ ኩን አቺ ከሰ ጅረተን ያዳን ሚት ያማሲን ከኝ ባንኮተ ጉርጉዳ ቴክኖሎጂ ፊ ፋይናንሲ ጉርጉዳ ቀበተኒ ገለ ወጅን ኮምፒውታኒ ዲቤንታ የሮ ቶኮ ቶኮ ሶዶሚ ቶኮ የሮ ቶኮ ቶኮ ሶዶሚሽን ግዱ ሰናኒ ደሞቹ ገሄን ወልዳ ሆጂ ገምታ ዲነግዴ ከሰት ቀው ዲቤንታ አፍርተሚሽን ገይራ ኬንያ ከት ዲቤንታ አፍርተሚሽን ማለት ነው። ቢየ ኬንያ ከሰት ዋስንት ሙለቱ ዋንደገነ ወይ ስንት ሙለቱ ዋንደገነ ወይ ስንት ሙለቱ ጫልሰኔ ወላልተና ኢቤንታ አፍርተሚሽን ጀቻን ኢቤንታ ወለካ ወልዳቱ ቀበቴራ ዲነግዴ ኬንያ ጀቹን አን ኢትዮጵያው ኢኖጀታምነ ካልኩሌሽን ኢንሳ ጋሮች እንገኞች ማሊፍ ሴራን ቀበነ ወልዳ ሳይንሲ ወልዳ ወጂ ገምታ አከ ሳይንሲን ወልዳ ወጂ ገምታ ጀዱት ቀበነ ዱፍነ ኑቲ ኬንያ ወጂን ተኩመ ጀልቀምነ ሳይንስ ገራን ሴና ወጋጃተማ ቀቡኑ ገራ ወጋጃተማ ቀብነ ገሩ ሴናን ኑቲ አካታት ኑቲ ቀበነ ፈክቲሳን ቀበተን ገራገሩማ ሂዱ ቀብ ከናፍ አስኬሰቲ ሆጂ ቁሰኖፍ ሊቃ ከነ ቢፋ ሳይንሳው ታይን ቀበነ ዱፍናን ዲነግዴ ቢያ ኡቱቡ ከሰት ገይ ሊቀው ባይወልካ አከቢያቲስ ሞቱማ ነመሮ ማከና ሪኮግናይዝ ጎደ ጅራ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ኦኪን ወልገንሳ ፋይናንስ አከቢያቲ ቀምኑ ካሱ ከሰት ቁሰኖፍ ሊቃ ቀበደ ደሙን ቀበ ዋንጀል ኢሳኒ ሰረት ጀታይሮቹ ከናፊ ቁሰኖፍ ሊቃን ኩን ባየ ቡኤስ ቡቀቤስ ተውሳ ላሉዳፊ ጋ ማል እንያን እንወጀቱ ማቁመ ሰራ ወበቹ እንደናማ ዱረቲ
kabajamoo Bosanyiin akkuma kaasaa ture maal jedha calqabarratti kan jedhu qusannoo jedhamti ቁጠባ ከዛ ብድር ነው አይደል የሚለው ስሙ ብድርና ቁጠባ የሚባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ተቋም ሊቃፊ ቁሰኖ ጅሩ ደገሰኒ ቤክተኒ ዋልቆ ቤክቱ ዋልቆ ሰድሪ ማል ጀራ ዋልቆን ቁሰኖፍ ሊቃ ደሞ ሊቃፊ ቁሰኖ ዳ ዋልቆን ቁሰኖፍ ሊቃ ዳ ዋልቆን ሊቄፊ ቁሰኖ ዳ ዋልቆን inni kun immoo qusannoo fi liqaadha. Garaagarummaan isaa bal'aadha as gidduutti kan jiru. Maal jechuudha? Yaadarraa yoo kaastan qusannoo fi liqaadha yoo jennu dursa kan dhufuu qabu maaliin? Qusannoo dhufa miti. Ittaansee liqaatu dhufaa jecha. Liqaa fi qusannoo yoo jedhame dursee kan dhufu eenyu? Liqaadha. Ittaanee qusachuu dhufaa miti. Kanaaf yoo ilaaltan filosoofii dhumasaarraa kaasee haalli hojii isaa adda addummaa qabaachaadha. Kana booda namni har'aas jiru qusannoof liqaa yommuu jedhamuu fi liqaa fi qusannoo yommuu jedhan garaagarummaan isaa sirriitti ni galu qabaachaadha. Amma isin akkanitti deemtan kan barbaadamu liqaa fi qusannootu hin taane qusannoo fi liqaadha jechaadha. Dursa qusattanii ittansitanii liqeeffachuudha. Malee akka waalqoo sana fakkeenyaaf dhaqxee maallaqa erga liqeeffattee booda achumaan dirqama galtee mallatteessitee sana booda qusannootti fufta jechuu miti yaadni isaa jechuudha. Kanaaf maal inni hojii inni hojjetu tokkoffaa qusannoo miseensarraa walitti qabu. Inni kun teeknikaalii hojii baay'ee qaba as keessatti. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti isin ibsuu hin danda'u. Inni guddaan maal inni garuu tokkoffaa miseensi akka inni qusatu hubannoo miseensaa uumuudha. የቁጠባ ባህልን ማሻሻል ነው መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ማለት ነው። በእኛ ሀገር ደረጃ በዚህ ኤሪያ ላይ የተጠኑ በርካታ ጥናቶች አሉ። የኛ ሀገር መሰረታዊ ችግር ያለው ምንድነው? የህዝባችን የቁጠባ ባህል እጅግ በጣም ደካማ ነው። እጅግ በጣም ደካማ ነው የቁጠባ ባህላችን። ሀል ቁሰና አዳን ቁሰኖ ከኛ ባየ ገድቧል። እንኩን ነማ በረቴ ነማን በረኔ ነማ ቀበኛ ቀቡ ነማ ቀበኛን ቀብኔ ማልማል ከንጀዱ አስከሰት ዋንቲፍ ዋየ ጅራቹ ደንዳ አከብየ ከኛቶ ይላልተን አከብየ ከኛቶ ይላልተን ኢሰበረተስ inni PhD qabus haa ta'u inni qonnaan bulaa ta'es haalli qusannoo kaalchariin qusannoo nuti qabnu baay'ee gadi bu'aadha akka biyyaatti jecha. Hubannoo dhumasaarraa ka'a jechuudha. Qusannoo gaafatti jettu maal jechuudha? An namni ittiin kaasu namni maallaqa guddaa qabaachuu qaba qusachuudhaaf yaada jedhurraa ka'a. Inni sun dogongora. Liitireechariin akkas jedhu hin jiru biyya addunyaa keessatti qo'annoo babal'aan gaggeeffameera. Namni maallaqni isa gahee waan godhutti wallaalee gadi gatee dhageessanii beektu namni fayyaa inni yoo maraataa ta'e malee. Kanaafuu ani hundaa'u meebii miseensi waldaa bu'uuraa caffee hundisaa miseensa qusannoof liqaa kanaa ta'uu danda'a mirga isaati. Akka inni yaadutti dursas kan kennamuuf isaaf natti fakkaata. Isaaf dursan kennama. Sana booda namoonni waldaa bu'uuraa caffeetii fi miseensa hin taanes miseensa ta'uu danda'u as keessatti jechaadha. Akka tasaa ta'e namoonni waldaa bu'uuraa kana keessatti dura miseensa ta'an as keessatti miseensa ta'uu hin barbaadan yoo ta'e mirga isaanii dirqama qabanii jechaadha. Kanaaf bifa kanaan hundaa'umsi isaa egaa yoo dhaabbatu akkuma caffeef yeroo dura dhaabbidan sana koree mataa isaa danda'e dhaabbateet koreen sun dhaabbate sun immoo miseensi kun as jiru kun yoo danda'ama ta'e nda'um har'a namni as jiru kun utuu mallatteessee deemee foormaatii wayii qophaa'ee gaarii ta'a. Utuu mallatteessee deeme. Mallatteessitanitti yoo ta'e gaariidha mallatteessuu qaba. Fedhii kootiin waldaa kanaan hundeessaa jedhee jechuudha. Kanaaf namoonni sun koreen as keessatti hundaa'e sana erga walitti qabee booda akkaatuma waldaan hundaa'uun koree mataa isaa danda'e sun dhaabbatee pirosiijarii dhuma waldaan itti hundaa'u sana keessa darbeetu hundaa'a jechaadha. Erga hundaa'ee booda maaltu ta'a? Qaama seera qabeessummaa mataa isaa danda'e kenninaaf amma tokko jechuudha. Inni dura caffeen waldaa mataa isaa danda'e qaba miti sartifikeetii qaba miti. ለዚህኛውም ለቁጠባና ብድሩ ራሱን የቻለ ሰርቲፊኬት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተቋማት እህትማማች ወይም ወንድማማች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን የተለያዩ ተቋማት ናቸው። የራሳቸውን የቻለ ቦርድ ወይም ስራ አመራር አላቸው። ራሳቸውን የቻለ ቁጥጥር አላቸው። ራሳቸውን የቻለ ስራ አስኪያጅ ይኖራቸዋል።
የራሳቸውን የቻለ ቢሮ አላቸው። ሁሉም ነገር በራሳቸው አካሄድ የሚሄዱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማልቱ ሞል ሳንፊዳ ጨፌ ሁለገብና ጨፌ ሳኮን ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? የሚገናኙበት ደግሞ በጣም ብዙ ቦታ አለ። ለምሳሌ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው አልን እንጂ በኋላ በገንዘብ መበዳደር ደግሞ ይችላሉ። ለምሳሌ ጨፌ የሚያንቀሳቅሰው ገንዘብ የማይንቀሳቀስ ገንዘብ ሲኖረው ሁለገቡ ለገንዘብ ቁጠባው ይሄንን ተጠቀምበት ብሎ ለጊዜው ሊያበድረው ይችላል። ገብቷችኋል አይደል? ገንዘብ ቁጠባውስ ገንዘብ በሚኖርበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ለዚህኛው ለሁለገቡ ሊያበድረው ይችላል። እርስ በርሱ ይመጋገባሉ ማለት ነው በውስጣቸው። ይሄ ምናልባት ለወደፊት እንደውም ቴክኖሎጂ ሶፍትዌሮች ተቀርጾ ሶፍትዌር በሚቀረጽበት ጊዜ የሁለቱ አባላት ሊንክ እንዲደረግ ይደረግና የፋይናንስ ትራንዛክሽኑ እዛ የጨፌ ሳኮ ላይ እንዲያዝ ይደረግና ሁለገቡ ደግሞ የኮሞዲቲ ማርኬቱን እንዲያስኬድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቢፈሰናን ወልቲ ደሙምሰ መታሳኒ ደንደ ቀቡ ጀቻል ከነ እርገቴ ሚሴን ሰራው ማልቴ ጋም ኢሳ ከነ ስሪት ነው ወዳመስ ሚሴን ሰራ ገራገሩማ ጨፌ ሁለገብ የመጀመሪያውና የአሁኑ የገንዘብ ቁጠባ ትልቅ ልዩነት አላቸው። በአባልነት ደረጃ አዳምጡኝ፣ በአባልነት ደረጃ ትልቅ ልዩነት አለው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሁለገብ ላይ ምንድን ነው የእናንተ ድርሻ? ሼር ገዛችሁ አይደለ? ሼር ከገዛችሁ በኋላ ምናልባት አንዳንድ እንቅስቃሴ ካለ ትሳተፋላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ዲቪደንድ መካፈል ነው፣ የተገኘው ትርፍ ካለ መካፈል ነው አይደል? ይሄ ነው የእናንተ ድርሻ የነበረው። በገንዘብ ቁጠባው ግን እንደዚህ አይደለም። እያንዳንዱ አባል ነኝ ያለ ሰው ቅድም ባልኩት መሰረት ግንዛቤ ተፈጥሮለት የመቆጠብ ግዴታ አለበት። ቁጠባ ይቆጥባል። ምናልባት እንግዲህ በኋላ ላይ አሁን ኮሚቴ የሆነ ቡድን የባለሙያ ቡድን እንልክና የማደራጀት ስራው ይጀመራል። ከዛ የማደራጀት ስራው በሚሰራበት ጊዜ የባይሎ ይቀረጻል ወይም መተዳደም ወካንሞ ደምቢቲ ሙልማታ ቆጳሚቲ ደምቢቲ ሙልማታ ቆጴስተን ሰነከያት ዋንቲስን ከወተን ጅራችሁ ደንዳ ፈከኛፍ ነሚቶኮ ጂአን ቀርሺ ሐመከና ቁሰቹ ሚኒማም ፍሎር ሌቨል ጀቹ እነሱን ሁምና ሚሴንሰቱ ሙርቴፈት ፈከኛፍ ነሚቶኮ ብሪ ቀርሺ ዲበለማን ቁሰዳ ጂአን ዮጀድ ምርገሳቲ ፍሎር ሌቨል ይሰነቹ ያዮሊ ገላ ሙርቴሳ ኢኒ ኤርጋ ሙርታዬ ቦዳ ኢሰራ ዳበቹዳን ሚሴንስ ቶኮ ቶኮ ሐመመካ ቁሰቹ ቀቡ ቁሰኖ ኢዲሌቲን እየታን ገልፈታ ይቹ ፈከኛም ነሚ ቶኮ ቁሰኖ ኢዲሌ ቁሰኙ ኖ ኢዲሌ ጂአት ቀርሺ ኩመ ቶኮን ቁሰዳ ዮጀደ ምርገሳት ቀርሺ ኩመ ቶኮ ጀዴት እየተሰረት ገልፈታ ቁሰኖ ኢዲሌ ቀርሺ ኩመ ቶኮ ጂአጂያን ቁሰቹን ድርቀመሳት ይቹ ካን ኢዲሌን አላ ከን ጀደሙ ሞጅራ ቁሰኖ ኢዲሌን አላ ዮኪን ቮለንተሪ ሴቪንግ ጀነኑት አከከኛት ቮለንተሪ ሴቪንግ ሞዳሊቲ ሊቀርጽ ይችላል ወይም ፕሮዳክት ሊቀርጽ ይችላል ህብረት ስራ ማህበሩ ማለት። ስለዚህ እሱ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ወር ላይ ትንሽ ገንዘብ በሚያገኝበት ጊዜ 10,000 ብር እጁ ሲገባ ይሄ ገንዘብ እንዳይጠፋብኝ ብሎ ካለ ምንድነው የሚያደርገው? እዛው ጨፌ ላይ መጥቶ ያስቀምጣል። የሱ ለምሳሌ የገባው 1,000 ከሆነ በወር 1,000 መደበኛ ላይ ይቀመጥለትና 9,000 ብር ደግሞ በፍላጎት ቁጠባ ላይ ይቀመጥለታል። ዮኪን ቁሰኖ ኢዲሌን አላ እረት ታአፊ የቹ ከወማፊ የቹ ከና ሞዴል ከሲ ከና ወርደፈም ከናፍ ኢሳ ከና ሚሴንሲታው ስርት በቹ ደንደው ቀባቻ ቁሰኖሳ ኦቶ አዳኒን ኩቲን ቁሰኖ ኢዲሌ ቁሰቹ ደንደው ቀባ ካን ዋዳ ገለሰና የቹ ኢሳ ሰናፍ ቁሰኖን ኩ ማሊሳ ተጃጅላ ፋይዳ ሄዱዳ ከን ንቀው ተቆፋ ማለቀሳት ኤሰው ነቁ ለመታሞ አመ ባንኪት ፈከኛፍ ዮኬኙ የቁጠባ አካውንት ላይ ካስቀመጥ 7% ይወልድልናል አይደል? 7% ጨፌ ደግሞ ሚኒማም 7% የመክፈል ግዴታ አለበት። ገንዘብ ቁጠባው ለቁጠባው ማሰብ ግዴታ አለበት። ግን አባላትን ደግሞ አትራክት ለማድረግ ከዛ በላይ ደግሞ መወሰንም መብቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የቁጠባ ወለድ ያገኛል። ሌላስ ምንድነው የሚያገኘው? ከዚህ ህጉ ላይ በሚቀመጠው መሰረት ለምሳሌ አንድ ሰው ቁጠባ ጀምሮ 6 ወር በኋላ ብድር ማግኘት ይችላል ካለ ለብድር ጣሪያ መወሰኛም ያገለግላል ማለት ነው። የብድር ጣሪያ ለምሳሌ አሁን በኋላ ሲወስን እኔ
ከመደበኛ ቁጠባ 4 እጥፍ ነው የምሰጠው ሊል ይችላል። ገንዘብ ቁጠባው 4 እጥፍ ምን ማለት ነው? 200 የቆጠበ ሰው 4 እጥፍ በሚሆንበት ጊዜ ስንት ነው? 200 ሺህ የቆጠበ 4 እጥፍ ከተባለ 800 ሺህ ነው አይደለ? 800 ሺህ ብር መበደር ይችላል ለሚሉ አይነት ውሳኔዎች ያገለግላል ማለት ነው ይሄ መደበኛ ቁጠባ። ስለዚህ ሳይቆጥቡ መበደር በምንም ተአምር አይታሰብም። እዚህ ሳይቆጥቡ መበደር አይታሰብም፣ አይቻልም። በዚህ አይነት ሁኔታ ህይወቱን እንዲቀይር ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ቁጠባው በኋላ ወደ ብድር ሲገባ ብድሩ ቅድም አቶ ሰኚ ሲል እንደነበረው ቀላል ወጪ የሚያስከትል ብድር ነው የሚሆነው። ቀላል ወጪ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንተረስት ሬት ማለት ነው፣ የወለድ ማለት ነው። እሱ ማለት ነው ውስጥ ሲገባ ምናልባት እዚህ ውስጥ ሙስሊሞችም ይኖራሉ ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለዛም ደግሞ ጥሩ አማራጭ ተቀምጠዋል። በእኛ በገንዘብ ቁጠባ አሁን የጀመሩት ሸሪዓ ኮምፕለንት የሆነ ወለድ የማያስከፍል የቁጠባም የብድር አገልግሎቶችም ማለት ነው። ወለድ የማያስከፍል ፈጽሞ ሸሪዓ ኮምፕለንት የሆነ ሴራ ሸሪዓቲን ፋይናንሲ ሸሪዓቲን ከንቡሉ ፕሮዳክቶታ ቁሰኖስ ካልቃስ ሚጄሲኔ ሆጂ ኬሰ ገሌ ጅራማ isa sanaanis kennuu hin danda'ama jechuudha. Karaa lamaaniinuu kennuu hin danda'ama jechaadha. Kanaaf as keessa warri jirtan maybii kun akkasiin yaaddessine asumaan akka hubattaniif gahaa kan ta'ee fi baay'ee shaakalamee hojii keessa kan galee amma yeroo ammaa kana kan babal'ate qusannoo liqaan kan kennaa jiran shari'a compliant financial product serviceinis waan jiruuf isa kanaan itti deemamaa jechaadha. Kanaaf egaa adeemsa kana keessatti disipiliinii namni qabu ta'uu danda'uu qaba. nama amanamaa ta'uu danda'uu qaba. Pirinsipilii waldaalee kan jedhu sanaaf absoluutሊ nama bulee ta'uu danda'uu qaba jechaadha. Nama isatti amanu ta'uu qaba. Namni miseensa kana keessatti galuu danda'uu qaba. Isa kana beekuu, isa kana hubachuun barbaachisaa ta'a. Isin qofaa miti. Warri waldaa kana hundeessus moodelii akkasii kana hin qabnu amma ammaatti amma fakkeenyaaf. Bifa qusannoo kana attam gooneeti kan hawaasa kanarraa miseensa akka biyyaatti bittinee jiru kanarraa walitti qabuu dandeenyu kan jedhu teekinooloojii irratti hojiin hojjetamuu danda'utu jiraata. Ammumaa kaasee jechaadha. Teekinooloojii irratti namni teekinooloojiidhaan bifatti inni qusachuu danda'u, teekinooloojiidhaan bifatti inni liqeeffachuu danda'u yoo mijeessuu baanne biraanchiiwwan babal'isaa deemuu itti dirqamna jechuudha. Inni sun immoo hojii guddaa gaafataa jechuudha. Kanaaf kana yoo ta'e amshuur har'uma ashuur sinii gochuu kan hin barbaadu waldaan kun yoo bifa amma jennu kanaan ijaarame hojii keessatti galee akka biyya kanaatti yeroo gabaabaa keessatti very competent effective financial service kan kennu jiruuf jireenya miseensaa waldaa bifa gaariin እንደውም kan ሁለገቡ በላይ የአባላትን ህይወት በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊለውጥ የሚችል ተቋም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ጋር ጨፌም ለመድረስ እድል ያገኘ ብዬ ነው የማስበው። እያንዳንዱ ሰው ጋር አሁን ከዚህ በፊት በተሳትፎ ነው አይደለ እና በዲቪደንድ አይደለ። አሁን ደግሞ በቀጥታ እያንዳንዱ ሰው ከህብረት ስራ ማህበሩ ጋር እየተገናኘ ግንኙነቱም ሳይቋረጥ ቀጣይነት ያለው የላይቭሊሁድ ኢምፕሩቭመንት የሚያመጣበትን ሞዴል ተከትሏል ብዬ ነው የማስበው። ለዚህ እንግዲህ እኔ እንደ ተቋምና ዲፓርትመንቱ እንደሚመራ ሰው ስራውን ጀምረናል። ቶሎ ብለን አፋጥነን ይሄንን ስራ ለመጨረስ እንሞክራለን። ግን የኛ ማፋጠን በእናንተ በኩል የሚያስፈልጉ መስፈርቶች ቶሎ መሟላት ከቻሉ ያ የኛ ማፋጠን የሚሆነው ማለት ነው። እሱን ለማድረግ እንሞክራለን። ሐመድ እንዳማቴት ሰነጎቹን ያላ አካ ኮሚሽኒት ያው ጨፌ ደገሩን ከኛ ተሞፋ ጨፌስ ሞዴሊ ጎኔ አኩመን ድረስን እንጀደ አካ ቢያትስ ተኤ ቢያን አላስ ሙጠኖ አካ ደበርሱ ደንዳን ጎቹዳፍ ዋን በርባሽ ሁንዱማ ኒታስብና ዋንጀዱ ገባብሴ ካሱፍ ያሌኒ ገረፉን ድራት ሌንጂወን በበላራት ወለርግነ ያዳ ሰረት ከንጅሩ ዲሞተን ድራት ትጥቁ tokkoon isaa fudhannee sa'aatii baay'ee fudhanneetu sirriitti explain goonee irratti mari'anneetu hubannoo akka isin argattan ni goona waan jedhu kaasuu fi galatooma. Qusannoof liqiin waggaa hundeessuun hooggantoonni waldaa dargaggoota caffeetii fi hooggantoonni caffee saakuudhaan wal keessa deemu. Fakkeenyaaf buna gada jettanii yookaan immoo daldalatti galla jettanii warri liqii nu gaafattan harka baasa. Burraayyuu raayis maalirraayis dhufan turtani. Miti liqii san liqeessuu nu hin dandeenyu.
andeenyu akka liqeessinuuf hoo maal goonedha qusannoof liqii kana hoo of jalatti saakuudhaan maal goon magarsineedha waldaa walii galaatirraa maallaqa fuunee hoo baasne seera cabsuudha kanaaf duubatti kan deebi'aa turre amma garuu saniif furmaata kan kennu maalinni kana maddeedhaan hundeessuun furmaatamati kana hundeessin wal dubbisaa biiroo kutaan tokko kennameefi saakuudhaaf kutaa tokko kennameefi bifa saniitiin wal keessa maanajimentiin hojjenne siisteema isaa walitti hidhan mana marii ariitiidhaan hatattamaan hin yaama damee keessan hunda irratti iyyuu gadi hin buune yeroo dhiyootti hojjennu egaa sagantaan amma duuba jiru kan fuuldura keenya kana jirurraa kaasne kara keessanitti gadi dhufne achirraa akkuma kan wannootitti saakotiifis akkasumatti walitti dhufamee filatamee lafa qabachuu qabaa jechaadha. Ifa sanii ta'ee jira. Erga sanii booda yaa'ii goon amma yaa'ii miseensa akkuma 10 lakkaa'amu kana yaa'ii godhuun hin ulfaatu garuu bifa kanaatiin walii galuu deemuu qabna. Dambii irratti yookaan labsii kana keessatti bazzii awwaaj ውስጥ ምንድን ነው የሚለው maal jedhan isin jedhe sir ራስ አገዝ መኖሪያ ቤት jedhama waldaan haala mijeessaa dhageessaniirtu waldaan haala mijeessa baankiin maal mijeessa maallaqa mijeessa mootummaan maal mijeessa lafa mijeessa miseensi maal godha ofiin of gargaareetti maal godhata ijaarrata kan humna qabu humna isaatiin kan ogummaa qabu ogummaa isaatiin amma maallaqa qabu maallaqa isaatiin of gargaaraa jechaa waldaan maal mijeessa misooma baankii Itoophiyaa wajjin akka durattiitti misooma baankii Itoophiyaa wajjin harka walitti naqata ammatto nuti abshaalummaan kan keenya dhaabbata maallaqa fi diinagdee addunyaadhaa warreen deeggarsa adda addaatiif dhufan wajjin sappilaay wajjiniin walii galtee godhaa furmaata maallaqaa deemsisaa qusannoo imma mana jireenyatti fi barsiisaa taaddeen hin turee jedhan sirriidha hin ture maaliif ture miseensi keenya akkana nu hoggaan argu xoolagaadha amma qusadhoodhu jenneen ittuu lafa dhaamoon nawu miseensota koo guutu akka ijoollee koottan laalaan anu ijoollee keessan ilma keessan taa'amati garuu miseensa guutu akka ijoollee koottan laalaan kanaaf fiigaa jechaadha halkanii guyyaa kan fiigu hoggaa sadeenarraa kaarratti diizanii jettee jedhan exactly ትክክል diizaniin yeroodhaan hin jijjiirama moo hin jijjiiramu jaran teedishaa hin jijjiirama moo hin jijjiiramu ogummaadhaan hin jijjiirama miti pilaanii nuu cheenji ta'amu ta'u naannoorraa ta'a ogummaa baay'ee ogeessitoota baay'eetu jira lafaa wal qabateetu kan akka beektan diizaniin ammuma fooyyeessaa hoggaa jedhamu tole innaa fooyyeessaa jedhan tole garuu keessichi moo deemu kan biiroorraa biirootti daddarbee deemu proposaalaa keenyadha. Proposal irratti haala gatii magaalli ijaarsa konistiraakshinii magaalaa gatiin baasamuun baasu hoggaa godhan isarratti hundoofne isuma san sisirreessaa dhiyeessina. Saniin deemama. Hoggaa 30 kan ture jira bar mana jireenyaatiif lafa oduu hin argatin ijaaramanii ta'u waldaaleedhaan ijaaramanii. Nuyi hoggaa meeqaarra jiran? Hoggaa meeqaarra obboleewwan? Hoggaa 3-4 keenya keessa jirran miti. Hoggaa 4 keessatti akkamitti abdii kutachuun dhufu abdii kutannaanis immoo 10,000 jennee nuti miti akkasii miti dubbin nuyi hoggansi amma deemuu qabnu hin deemne hannu wajjin deemuu qabu hunda fudhannee hin deemne amma dhumaatitti akka haaraatti ijaaramaa miti ifa isinii ta'ee jira qusannoo liqiinis kan waldaa dargaggoota eenyuti waldaa waldaan caffeetis kan waldaa qusannoo fi eenyuti liqiiti waliin hojjeta faayinanshaaliidhaan kooreedhaan kooreen achitti kooreedha kana keessattis kooree ta'a kan asitti kooreetis achi keessattis kooree ta'uu danda'a dhorkaan qabu wal keessatti hojjetamu waliin immoo boordii walootiin immoo walitti baafachuu hin dandeenya yoo jenne immoo bifa saniinis godhan siisteema nutu sirreeffata arrarratti amma waa'ee filannoo minaaminama konseptiin isaa ifa siniyaa ta'uudhaaf kan yaamame marii waliigalaa haala waliigalaa jechuun qusannoof liqiidhaan maaloodhaan imma mana jireenyaatiin wal qabatee yeroo ammaatti kan inni irratti jirru parsantii ammanaa jennee hoggaa keenyu cal jenneeti miti kan keenyu paarlaamaa keessais erga walitti qindaa'ee qaamonni adda addaa dhufee nuu laalee asitti haala gaariidhaan hunduu nu hubatee bifa bareedaadhaan bakka hundattuu kabajama gaarii arganneetu hunduu appruuf nu gochaa saffisaan bareedarra jirra yeroo ammaa kana
hunduu nu gargaaraa jira jechaadha yeroo ammaa kanatti. Qaamni mootummaa kamiyyuu yeroo ammaa kanatti nu gargaaraa jira. Ifa isin ta'e garuu yeroo baay'ee isaa nu cinqaa jiru istiil kaleessuma oduu laaltanii gibbinuma kana keessatti iyyuu falmiin jiru, mormiin jiru, lolli jiru, hollaassoo jiru salphaa isinitti fakkaatin. Amma walitti dhufamee bareedarra jira. Waan karaa keenyaa waan mul'isu. Amma qusannoof liqii bananna hoggaa jennee too miseensi martuu yoo hoggaa gaafatu nus hoggaa itti ilaalu qaamolee biiroo dhaqnu hunda isaatti irratti iyyuu ammam qusattan maal qabdu hoggaa jedhamu akkaawontii waldaa caffeedhaa waliigalaatii miti kan laalu dhimma ijaarsaatiif hoggaa laalu ammam dhimma mana jireenyaatiin wal qabatee tis ta'e dhimma qusannoof liqiitiin wal qabatee miseensi keessan ammam maal godhate jedhu qusatee jedhu tokko lammaffaa sappilaayee eenyu qabda qaamni si gargaaru inni jiyoon nu gargaaru turee dhufe inni jiyoon sun seera qabeessa moo seera qabeessaa miti ifa isinii ta'e jira seera qabeessa moo seera qabeessaa miti seera qabeessummaa isaa laalanii isa sansaniitiin nan gargaara hoo jedhe warra biljiinidhaan appruuf ta'eet kara misooma baankii misoomatiin walitti hidhameet bifa saniitiin kara fandiitiin ijaaramaa jechaadha ifa isinii ta'e kana fudhadhaa kanaaf qusannoof liqiin caffee saakoodhaa kun waldaa caffeetiif humnas maddas injifannoodhas karoora keenya bakkaan kan ga'uudhas ji'a afuroo qusattan ji'a afur keessatti ji'a ja'affaatti yoo liqeeffattan deebistanii ittiin wanni jechuu jecha sabni hunduu ijaarratee jira qusannoof liqii kana sabni hunduu ekelee isiniin jechuu hin danda'u nus kanaaf kan wanni jechuu dandeenya jechaadha walaa mari'annu kottaa nu gorsaa waliin haa hojjannu walaa gargaaru guddachuu qabna daldaluu qabna baay'isawee buna kuntaal laayisensi bunaa baasnee jira ekspoort impoortii laayisensi baasnee jirra hojii itti warri galuu qabdan kottaa hojjadha kara qonnaatiinis wal qabatee qonnaanis sirriitti qonnatti gallee jira biyyaansi amma hektaara 50 oliin qonna jennee yaala saneenyutu qota miseensutu warri hojii hin qabne akkamitti hojjannaa kan jedhu bifa saniitiin itti hojjadha anaamati kan hojjechuu qabu akkamitti waldaan caffee hojjeta suuta jedhee akkamitti hojjeta waan qabeenya uummataa ta'eefi bakka hunda irratti iyyuu miseensonni keenya sirriitti nu gargaaraa jiru jechaadha. Qayyasaa irratti maal irratti bakka jirutti akka tasaa dhaqnee achirratti hoggaa ramadan nuuf qayyasanii jiru. Haamilee naa rukutaa fi isaafillee miseensa akkasitti hojjetaniif haamilee laadhaafi beekamtii laadhaafi. Bakka jirutti hoggaa miseensi keenya kan taatan qaama mootummaatis yoo taatan dursa nuuf laachisiistan beekamtii isin ilaanu. Odeeffachuun keenya barbaachisaadha kan jettan shaggarsiitiin fi warri finfinneedhaa har'a mirkaneeffattu san boodatti oromiyaa fi warreen kamisees kan jiran karaa fagoo irra kan jiran immoo akka mirkaneeffataniif irra deemnee mariisisa. Isin garuu har'a ishee kanaan wal qabate barbaachisummaan isaa murteessaadha kan jettan isa mirkaneeffattu jechaadha. Ifa isin ta'e hundeeffama waldaa qusannoo caffee saakoo qusannoo liqii kana sirriitti kooperaatiiviin isin galuu waan qabuuf jechaadha. Kanaaf barbaachisummaa isaan mirkaneeffattu malee dhimma waldaa caffeetiin isin galee waldaa caffeetiin wal qabate ajandaanuu walitti dhufeetoo ka'uudha iyyuu hin qabu. Ifa isin ta'e jira ka'uudha iyyuu hin qabu. Faayinishaalii qofa irratti waa'ee maallaqaa waa'ee qusannoof liqii kan irratti qofaadha hojii irratti qofaadha kan naasofnu iyyuu jenneetti. Kanaafan ajandaadhaan baay'inaa kanan jechaa ture erga baatan immoo sunis keessanii kunis keessani lamaanuu keessanuma waan ta'eef firiidamii gochuu qabnaa dhafan dhiisaadhaa kun gaarii miti kan hin jedhu saniifan. Kanaaf jabaannee cimnee itti deemuu qabna waan barbaachisaa ta'e irratti nu mari'adhaa na gaafadhaa kana nu sirreessi jedha nu sirreessa warra sirrachuu dandeenyu waan ta'eef diktaataraa miti nuti waan ta'eef peellisii miti kuni waan ta'eef aaksoonii miti kuni waan ta'eef ija jabaachuu oduun ija jabaachuu baadhee har'aa siin gahu waldaa kee oduun ija jabaachuu baadhee oduun cimee cabsee itti deemuu baadhee asiin siin gahu gaafa mana kiyya irratti weeraranii roottoo manarraa na kuffisanii maatii kiyya wajjin na fixanii oolan san aduu san irraa kaasee wal badaa jiru silaan san hunda hin goone koomishiniin kana hundaafuu nu bira dhaabbatee jira. Damee keessan irratti garuu yeroo dhiyootti hojiidhanis galuu qabnaa jecha. Nuyi gadi buunee akka hojjannu warri barbaadan jirtu sirrii moti ofii keessanii nu harkifachuu qabdu jecha. Ofii keessaniifis socho'uu qabdu achitti kara waldaa caffeetiin kana fakkaata kara maallaqaatiin kana fakkaata haala isiniin eegdaniin qofa oduun ta'e kara isiniin eegdanis
injifannoo gurguddaa keessaa akka ba'aa jiru beekuu qabdu.